Ya buletti tiyaara gayyaa buleessa biyya duniyaa yeroo gabaabdu laafteessa har'a ooltu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada video ajaibaa, video bareedduu, video jaalala, video sarara fudhannaa jedhee yaadota akka qabanne dhufe keessattuu warra dhiiraatiif gahee guddaa qabani gahee guddaa qaban jechaadha. Yeroo akkuma fayyaan dhibeeles jira yeroo tokko dhibbatti ni jira jedha jechaadha. Akkuma fayyaa ta'e qorra ta'uu danda'a wanta garaagaraa irraa akkasuma yoo wariin jiraatee fishaa garaagaraa irraa qufaan qabaa mataa wanta garaagaraati jechaadha. Yoo hanqinni jireenya fa'aa jiraatee yaada garaagaraatiin dubartiin miidhamuu dandeessu jechaadha. Gaafa ishii miidhamtee yookaan fakkeenyaaf wanta game wayiitu dubartii teessisa malee dubartiin hin teettu, keessattuu dubartiin jabduun hin taa'u hin jaalatti yoo dhukkubee harkifattee lafaa kaati maraa wayii yoo gameef malee. Kanaafuu warri dhiiraa yeroo dubartii waa tuna dhukkubaa akkasuma dhukkubee beekuu fi qabdan jechaadha. Maaliif isii tunaadha akkana taate jettanii beektanii fi hojii san gargaaruu qabdan jechaadha. Hojiin ammoo salphina qabu. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartii ofii duraan gargaaraa turan jechaadha. Nabiin keenya waa hunda keessatti gahee keessatti hin hafne hojii kan आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, थोड़ी तबीयत खराब थी। क्या आपकी तबीयत खराब है? ओहो, आप आए मेरे साथ। आप रेस्ट करें, मैं खाना बना के आती हूँ। नहीं, तुम ऐसा करो, खाना बाद में बना लेना, पहले थोड़ी देर मेरा सर दबा दो। अच्छा। dubartii yookiin haadha manaa ofii yookiin haadha ofii gargaaruun dhiirri salphina hin qabu jechaadha. Nama jechuun nama kabajaa jechuun haadha manaa ofiitiif haadha ofii maatii ofii tajaajile waa hunda hojii hunda keessatti gahee guddaa taphate jechaadha. Kanaafuu rabbiillee nama haadha manaa ofii akkasuma haadha ofiitii fi haadha manaa ofii kabajee waan rabbiin jedhee san buuteef rabbiillee akka inni jeennataa seenu isaa fi himeera jechaadha. Kanaaf akkasuma dubartiilleen abbaa manaa ofiitii salaata shanan ofii jabeeffattee abbaa manaa ofiitii akka rabbiin jedhe san yookaan waliin jiraattu taatee rabbiin akka jeenanni isiif kennamu dubbateera jechaadha. Kanaafuu yeroo hunda akkasuma abbaa manaa keenyaa kabajaa godhuu qabna. Haga dandeenyeen ammoo haga dandeenyeen abbaa manaa keenyaa jabeeffachuu qabna. Abbaan manaallee haadha manaa ofii jabeeffachuu qaba. Yoo isii dhukkubee waliin dhaabatee akkasuma immoo yoo isii dhukkubee mootu odoo wajjin mana keessaa isii bichaa irra hin ta'in gargaaruu qaba jecha bira dhaabachuu qaba jechaadha. Odoo isiin hin dadhabinuu wajjin yoo wal gargaaranii baay'ee gaariidha. Walii galanii jaalalaa yoo waliin jiraatanii isiinis abbaa mana ofiitii beektee abbaan manaallee haadha manaa ofiitii beekee isaa hundinuu rakkoo waliin hubatanii jireenya immoo salphaadha jechaadha. Jiruu gaarii jiraachuu danda'anii jiruu gammachuu jiraachuu danda'an jechaadha. Kanaafuu dubartii bichaa irratti dhiisuun hin barbaachisu. Kanaafuu viidiyoon anamma azala isinii kaa'u kuni viidiyoo inshallah warri dhiiraa barumsarraa fudhattanii jedhee yaadu. Asanii warri dhiiraa fakkeenyaaf warri amma fakkeenyaaf diin rabbii bira taaranii akkasuma nuural hodaa sheekuleeteen hordofaaranii haadha manaa ofii waliin gaariin kabajaan jiraataaran jedhee yaada. Eessattuu miidiyaan kuni takka barumsa namaa ta'a takka ammootu nama miidhee deema jechaadha. Nama ammoo irraa baratuuf barumsa guddaa ta'a jedhee yaada. Nama ammoo yeroo ofiitiin taphatuuf ammoo gaarii miti. Kanaafuu waa hunda keessattuu odoo waan gaarii barannee nama barsiifnee akkasuma itti fayyadamnee mana keenya keessatti gaarii natti fakkaata. Yoo waa dogongoreef dhiifama naa godhamee viidiyoo kana inshallah haga dhumaa walumaan laallaa turtii gaarii isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada video ajaibaa, video bareedduu, video inshallah hundi barumsarraa fudhannaa jedhee yaadota akka qabadhee dhufe keessattuu warra dhiiraatiif dubartoonni tuni gahee guddaa qaban jechaadha.
yeroo akkuma fayyaan jiru dhibeenis jira yeroo tokko tokko yeroo fakkeenyaaf manni jaraa fakkeenyaaf baadiyyaa ta'e qorra ta'uu danda'a wanta garagaraa irraa akkasuma yoo horiin jiraate fishaa garagaraa irraa qufaan qabaa mataa wanta garagaraati jechaadha yoo hanqinni jireenya fa'aa jiraate yaada garagaraatiin dubartiin miidhamuu dandeessu jechaadha. Gaafa isii miidhamtee yookaan fakkeenyaaf gubanta game wayiitu dubartii teessisa malee dubartiin hin teettu keessattuu dubartiin jabduun hin taa'uun hin jaalattu yoo dhukkubee harkifattee lafaa kaati maraa wayii yoo gameef malee kanaafu warri dhiiraa yeroo dubartii waa tuna dhukkubaa akkasuma dhukkubee beekuu fi qabdan jechaadha maaliif isii tunaadha akkana taatee jettanii beektanii fi hojii san gargaaruu qabdan jechaadha hojiin ammoo salphina qabu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartii ofii duraan gargaaraa turan jechaadha. Nabiin keenya waa hunda keessatti gahee hunda keessatti hin hafne jecha hojii kam keessaa yoo hin hafne jechaadha alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu namni nabii caalu addunyaa kanarra hin jiru dhiirri kamuu kan nabii caalu hin jiru jecha addunyaa kanarra. Kanaafuu isaaniif wanti hojii kana yeroo san akkasii hojjetanii rabbiinis akkasuma hadiisa kana keessatti akka himamu taasifame warra akkana gana nabii keenya duubaan dhufan kanniniif jechaadha. Kanaafuu dubartii yookiin haadha manaa ofii yookiin haadha ofii gargaaruun dhiirri salphina hin qabu jechaadha. Nama jechuun nama kabajaa qabu jechuun ka haadha manaa ofiitiif haadha ofii maatii ofii tajaajile waa hunda hojii hunda keessatti gahee guddaa taphate jechaadha. Kanaafuu rabbiillee nama haadha manaa ofii akkasuma haadha ofiitii fi haadha manaa ofii kabajee waan rabbiin jedheef san gooteef rabbiillee akka inni jeennataa seenu isaa fi himeera jechaadha. Kanaaf akkasuma dubartiilleen abbaa manaa ofiitii salaata shanan ofii jabeeffattee abbaa manaa ofiitii akka rabbiin jedhe san yookaan waliin jiraattu taate rabbiin akka jeenanni isiif kennamu dubbateera jechaadha. Kanaafuu yeroo hunda akkasuma abbaa manaa keenyaa kabajaa godhuu qabna. Haga dandeenyeen ammoo haga dandeenyeen abbaa manaa keenyaa jabeeffachuu qabna. Abbaan manaallee haadha manaa ofii jabeeffachuu qaba. Yoo isiin dhukkubee waliin dhaabatee akkasuma immoo yoo isii dhukkube ammootu odoo wajjin mana keessaa isii bichaa irra hin ta'in gargaaruu qaba jecha bira dhaabachuu qaba jechaadha. Odoo isiin hin dadhabinuu wajjin yoo wal gargaaranii baay'ee gaariidha. Walii galanii jaalalaa yoo waliin jiraatanii isiinis abbaa mana ofiitii beekte abbaan manaallee haadha manaa ofiitii beekee isaa hundinuu rakkoo waliin hubatanii jireenya immoo salphaadha jechaadha. Jiruu gaarii jiraachuu danda'anii jiruu gammachuu jiraachuu danda'an jechaadha. Kanaafuu dubartii bichaa irratti dhiisuun hin barbaachisu. Kanaafuu viidiyoon anamma azala isinii kaa'u kuni viidiyoo inshallah warri dhiiraa barumsa irraa fudhatanii jedhe yaadu. Asanii warri dhiiraa fakkeenyaaf warri amma fakkeenyaaf diin rabbii barataaranii akkasuma nuural hodaa sheekulee teena hordofaaranii haadha manaa ofii waliin gaariin kabajaan jiraataaran jedhe yaada. Eessattuu miidiyaan kuni takka barumsa namaa ta'a takka ammootu nama miidhee deema jechaadha. Nama ammoo irraa baratuuf barumsa guddaa ta'a jedhe yaada. Nama ammoo yeroo ofiitiin taphatuuf ammoo gaarii miti. Kanaafuu waa hunda keessattuu odoo Ya buletti ya daga ya bulesa biyya duniyaa yeroo gabaabduu laaftesa arra